Ronaldo, wherever Ronaldo is here. Mootii Saud Arabiyaa Muhammad bin Salmaan pirezidaantii FIFA Gianni Infantino fi Cristiano Ronaldoon affeerraa irbaataa Doonaald Tiraamp irratti argamaniiru. Kubbaa miilaatiin addunyaa irratti beekamtii olaanaa kan horate badhaafamaan Baalan d'Or shanii Cristiano Ronaldoon masaraa pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp White House itti argameera. Waggaatti maallaqa taaksii irraa bilisa ta'e doolaara miliyoona 200 kilaba Saud Arabiyaa Al Naasir irraa kan argatu Ronaldoon maallaqa kana kilabichaaf taphachuu qofaaf osoo hin taane iddoo deemetti ambaasaadara kilabichaa ta'uun gargaaru isaanii. Ronaldoon masaraa mootummaa Ameerikaatti argamuun affeerraa irbaataa irrattis hirmaateera. Affeerraa irbaataa kana irratti pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp kabaja Ronaldoof qaban ibsaniiru. The Fox News akka gabaasetti Doonaald Tiraamp yaada dubbatan keessaa inni xiqqaan baaroon deeggaraa Cristiano Ronaldooti amma Ronaldoo waliin wal argaa. Kanaanis kabajni abbaasaaf qabu kan duraaniitii ol akka dabalu nan abdadha jechuun qoosaniiru jedha. Yeroo kanatti Cristiano Ronaldoon iddoo akkasitti argamuun namoota hedduu biratti gaaffii uumeera. Gidduu kanatti wanti yaadamu Ronaldoon Tiraamp irraa maal barbaada jechuunis sammuu namaatti dhufuun waan hin oolle. Ronaldoon tapha Portugal Republic Irelandiin mo'amte irratti kaardii diimaa argachuun taphoota waancaa addunyaatiin akka hin adabamneef giddu seentummaa Tiraamp barbaada kan jedhanis jiru. Ronaldoon bara 2009 dubartii Las Vegas keessa jiraattu Kaatiriin Maayorgaa gudeede jedhamee himatamus bilisa baheera. Gama biraatiin pirezidaantiin Ameerikaa Tiraamp bu'aa siyaasaa isaaniitiif jecha Ronaldoon waancaa addunyaa 2026 irraa akka hin adabamne gochuu danda'u kan jedhus jiru. Yeroo hundaa miidhamni namaa kan isa dhukkubsu Cristiano Ronaldoon kana dura pirezidaantii Ameerikaa Tiraamp waliin dhimma nageenya biyyoota rakkoo keessa jiranii dubbatee ture. Sababni isaa Tiraamp humna nageenya kana ittiin tasgabbeessuu qabu jedhee waan yaadeefi. Ronaldoon haasaa ji'a tokko duraa sana keessatti guyyaa tokko Tiraamp akka arguunan abdadha. Inni namoota waan tokko jijjiiruu danda'an keessaa tokkodha. Namoonni akkasii immoo na gammachiisu jedhe. Kana dubbatee torban muraasa booda Ronaldoon Tiraampiin wal argeera. Tiraamp gaaffii Ronaldoo ta'a jedhanii kan yaadan dhimma nageenya addunyaa ammoo gosaan wal dhabuu fi nageenya addunyaa hanga beeknutti dhiibbaa addunyaa hin taane jechuun bira darbanii. Haa ta'u malee Ronaldoo irbaata Waashingitanitti mootii Saud Arabiyaa waliin affeeruun kan yaadameef ispoortiin biyyattiin daran akka beekamtu taasisuu fi wal dhabdee addunyaas ispoortiin tasgabbeessuun kaayyoo duraati jedhame. Dabalataan dhimmi adabbii Ronaldoo sababa pirezidaantii FIFA Gianni Infantino fi pirezidaantiin USA Doonaald Tiraamp waancaa addunyaa 2026 keessatti namoota dhiibbaa uuman ta'aniif taphoota 3 irraa gara tokkootti gadi xiqqaachuun mala jedhameera.